Nagaan isinifata'u. Greeting church. Kaanee dhaabbannee dubbii Waaqayyoo iddoo tokko dubbifannee Waaqayyoon hin kadhanna. Let us be on our feet as we will read the entrance verse together from the Bible. Yesus Kristos Gooftaadha. For Jesus Christ is Lord. Mee harka keessan mirgaa raasaatii Yesus Kristos Gooftaadha jedha. Somebody shout, Jesus Christ is Lord. Hallelujah. To him be the glory forever. Inni jiraataa ta'e as jira. The living Lord is in our midst now. Dubbii Waaqayyoo wajjin ilaalla. We are going to share the word of God. Oddoo tokko dubbiseen Waaqayyoon hin kadhanna. Let I read the entrance verse and as we will Maqaa pray. Gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin nan dubbisa. I will read it in the name of Jesus Christ. Phexros duraa In the first Peter, boqonnaa tokko chapter number 1, lakkoofsa 23. from verse 23. Isin sanyii badutti ituu hin ta'in sanyii hin banneetti sagalee Waaqayyoo isa jiraatuu fi isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu. Kanaaf caaffatni qulqullaa'aan namni foon uffate hundinuu akka margaati, ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa margaati. Margichi hin coolligaa, daraaraan isaa sin harca'a, dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan hin jiraata. In jedha. Dubbiin kun immoo isa misraachoo isinitti himamedha. Says, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Because all flesh is grass, and the glory of man is as the flower of the grass. The grass withers and its flowers falls away, but the word of the Lord endures forever. Now, this is the word which by the gospel was preached to you. Isin dhaloota lammataa kan isin dhalattan You were born sanyii badutti ituu hin ta'in not of corruptible seed, isa jiruuf but isa akka jiraatutti hafuutti incorruptible seed which isarraa lammata dhalattaniittu jedha. abides forever. Dubbii Waaqayyoo irraa lammata dhalattaniittu jedha. You were born from the word of God. Nam tokko harka isaa mirgaa ol kaasee dubbii Waaqayyoo irraa lammata dhaladheera jedha. Let you say, I am born from the word, the living word. In kadhanna Waaqayyoon harka keenya diriirfanne. Let us pray. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa, maqaa Gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin si galateeffanna. Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Lord God of hosts, we thank you in heaven and the earth. May you receive our thanksgiving. Maqaan kee haa ulfaatu. May your name be exalted. Galanni siif haa ta'u. To you be the honor. Gargaarsa keef si haa galatu. We thank you for your help. Jaalala kee maraaf si haa galatu. We thank you for your love. Tika keef si haa galatu. We thank you for your shepherding. Eegumsa kee maraaf si haa galatu. We thank you for your rescue. Amma immoo nan jedha araarri kee nurratti haa dhufu. May your mercy come down on us now. Nutti araarami. Have a mercy on us, Lord. Faara tolaadhaan ganama kana nu ilaali. See us in your favor. Aangoon dukkanaa xoofoon jallinaa humni ergamaa kufee sun ganama kana kan hidhame haa ta'u. May the power of the evil be under the control this morning. Mana keef dhala keef biyya keef xoofoonni dhan qopheesse humna dhiiga holichaanaa dhangala'u. By the power in the blood of the Lamb, may the cup of the enemy be poured down. Yesus Kiristoos sagalee kee nutti dubbadhu. Lord Jesus, talk to our hearts. Maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin ameen. By the power in his name we prayed, amen. Nora. You may be seated. Dubbii Waaqayyoo amman dubbise irra deebi'ee dubbiseen irratti dubbanna. Let us read the Bible verse I already read again. Isin sanyii badutti ituu hin ta'in sanyii hin banneetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniitu. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan namni foon uffatu hundinuu akka margaatii, ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa margaatii, margichi hin coolligaa, daraaraan isaas hin harca'a, dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan hin jiraata hin jedha. Dubbiin kun immoo isa misraachoo isinitti himamedha. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Because all flesh is as a grass, and all the glory of man is as a flower of the grass. The grass withers and its flowers falls away, but the word of the Lord endures forever. Now, this is the word which by the gospel was preached to you. Lakkoofsi 23 akkas jedha.
Numbers 23 says, Sanyii badutti ituu hin ta'in having born again, sanyii hin bannetti not of corruptible seed, sagalee Waaqayyoo but incorruptible seed, isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun through the word of God, haaraa taatanii dhalattaniittu jedha. which lives and abides forever. Mata dureen ganama kana gabaabaatti isinitti himu The title I am going to talk on Aboo Mucummaa jedha. is entitled The Power in the Son. የልጅነት ስልጣን The sonship power or the authority in the Son. ልጅነት Sonship በመጀመሪያ መወለድን ይጠይቃል። requires to be born. ሙጩማን ጀልቀበ ዳለቹ ጋፈታ Sonship requires to be born of. isa dhalateetu mucaa ta'ee yookiin mucaa jedhamee waamama. And that is genetically born of him is called a biological son. Kanaaf namni kamiyyuu dhalachuudhaan mucaa ta'a. So by being born you can have the power of sonship. Namni dhalachuu addunyaa lamarraa dhalata. To be born is from two realms. Akka uumamaatti dhalachuun nuyi dhalanne jira. There is a natural type of borning, Akka hafuuraatti immoo dhalachuun nuyi dhalannu jira. and there is a spiritual type of borning. Kanaaf inni jalqabaa akka fooniitti dhalachuudha. So the first type is called a biological type, Inni lammaffaan immoo akka hafuuraatti dhalachuudha. and the second type is the spiritual type. Lamaan isaaniiyyuu addunyaa ofii isaanii yookiin addunyaa mataa isaanii qabu. And this borning have their own realm. አሁን የተናገርኩት ሰው ከሁለት ዓለም ይወለዳል። As I have said, a man will be born from two realms, አንደኛው ከስጋ ይወለዳል፣ ሁለተኛው ከመንፈስ ዓለም ይወለዳል። from fleshy type and from spiritual type. ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሰዲ ለኮፍ ሰጃረ እና ደቅጠኒ ላልተኒ If you read John's Gospel chapter number 3 from verse 6, አከስ ጀዳ the Bible says like this. ለመተ ጀልቀበራ ካስተኒ በቆና ተቆራ ካስተኒ እና ላልተኒ Even if you read again from chapter number 1 too, ኢየሱስ ክርስቶስ ነምኒ ለመተ ይወለተ መሌ ሞቱማ ዋቀዮት ይገሉ እንደንደው ጀናን when Jesus said, no one can enter into the kingdom of God unless he was born again, በርሲሳ ካንተ ኒቆዲሞስ ካንጀደሙ አከስ ጀደ Nicodemus said, ነምኒ አከሚት ለመተ ደለቹ ደንዳ how can a man be born? ሰው ከሸመገለ በኋላ ዳግመኛ ወደ እናቱ ማህፀን ተመልሶ መወለድ ይችላልን አለ። Can a man be born again after getting old, that he enters into his mother's womb again? ጌታ እንደዚህ ያለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ But on chapter 3 number 6, እንደሱ አይደለም። Jesus said to him, ከስጋ የሚወለድ ስጋ ነው አለ። he that is born of the flesh is a flesh, ከመንፈስ ደግሞ የሚወለድ መንፈስ ነው አለ። and he that is born of the spirit is the spirit. ካንፎኒራ ዳለቱ ፎኒ ካን አፉረራ ዳለቱ ሞማሊ ዳይዴ አፉረ ዳይዴ He that is born of the flesh is the flesh, and he that is born of the spirit is the spirit. ኤጋን ካኑይ ስሪት ተከኑ ይወኑ ከነም በርባዱ So my intention that you want to focus right here, ኑይ ፎንዱ ዋሚት we are not only the fleshy body, አፉረራ ዳለኔር we were also born from the spirit. ነምቶ ኳርከሳ ምርጋውል ካሴ አኒ አፉረራ ዳለዴራ ሃይዱ Somebody shout, I was born from the spirit. ከኑይ ቤኩ ቀምዱ What we have to know here, ፎንኩን ቢሳ አሲ this flesh belongs to this earth, ኡልፊኒሳስ አሲ and the glory belongs to the dust, ጅሬኝሳስ አሱማ and the life also limited by the dust. ከናፊ ጴጥሮስ ጋፈ ዱቢሱ ኡልፊኒሳ አከ ደራራ መርጋት ይዴ That is why Peter said, this glory of a man is like the flower of the grass, መርግችን ጮሊጋ ደራራንሳ ሲነርጫ አይዳ and the flower withers, ዱቢን ጎፍቲቻ ገሩ ሀፌ በረበራን ጅራታ አይዳ but the word of the Lord endures forever. ነምኒ ዱቢ ዋቀዮራ ጋፈ ጠለቱ ሀፌ በረበራን ጅራታ So when you are born of the word of God, you will endure forever. ከናፍ That is why ኑይ ነሞታ አዱኛ ለማት we are living into realm. ገለኒ ጎፍቲቻ ፈተው To him be the glory forever. መተዱሬ ሀቦ ሙጩማ ጀዱ ከነ ጋፈላሉ Under this title, ሙጩማን ማሊዳ we have to answer this. What is a sonship? ሙጩማን ማሊዳ What is a sonship mean? ሙጩማን አልቱማዳ A sonship is an authority of hearing. የልጅነት ስልጣን የሚለውን ስናይ When we focus upon this power or authority in sonship, ምንድነው ልጅ መሆን ማለት ስንል and what is to mean the son?
ልጅነት ወራሽነት ነው Being son is to mean having an authority to partake the heir. ሴራ ኡማማ በቆና ኩደሸን In Genesis chapter number 15, ለኮፍስቱ እኮ ካስተኒ ይላሉ ደንዴሱ you can see it from verse ሜጋ ፈዱ ፊፈሙ ዳጋ 1. Qaagoftaa Yesuusin nan dubbisa. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keetii, gatiin kee baay'ee guddaan ta'a jedheen. Abrahaam garuu, yaa Waaqayyo gooftaa utuu ani dhala dhabee jiruu maal anaaf kennuuf jirta? Namni mana koo dhaalus Eli'eezer nama Damaasqoo kana jedhe. Abrahaam ammas kunoo ati dhala naaf hin laanne. Hojjetaan mana kootii ana dhaaluuf jira jedhe. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufe namichi kun sin dhaalu ilma ofii keetii dhalchitutu si dhaala jedheen. አሜን Amen. ሙጩማን ማሊዳ ዳልቱማዳ ልጅነት ምንድነው ወራሽነት ነው After these things, the word of the Lord came to Abraham in vision, saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." But Abraham said, "Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eli'ezer of Damascus?" Then Abraham said, "Look, you have given me offspring, indeed one born in my house, in my heir." And behold, the word of the Lord came to him, saying, "This one shall not be your heir, but the one who will come from your own body shall be your heir." Hallelujah. To him be the glory. hojjetaan mana keetii maal sin godhu edeni The Lord said to him, sin aalu edeni "Your servant shall not be your heir, kan si aalu sasirraa dhalateedha edeni and your offspring shall be your heir." kanaaf mucummaan maalidha jechuudha So what is sonship? mucummaan dhaaltummaadha It is a power to have a heir. isin eenyurraa dhalattaniitu So from whom were you born? mee ani Kiristoos irraa dhaladheera edha Somebody shout, "I was born of Christ. ani mucaa waaqayyoo ta'eera edha I am the son of God. Kiristoos irraa dhaladheera edha I was born of Christ, mucaa waaqayyoo ta'eera edha and I am the son of God." mucummaan immoo jedha dhaaltummaadha edha Sonship is a power or an authority to heir. ልጅነት ወራሽነት ነው It is a power or authority to heir. ኦ ሃሌሉያ To him be the glory. ማለክ ከሲን አልተን እንላላ ሮሜ በቆና ሰደት ለኮፍሰ ቁረቶርባ ሰገሌ ለመን ሳትዩ ጋፈ ዱብፈሙ ዳገኘ ሰነቦዴ ማለክ አልቱማን እንጀዱ አኒ ሰገና ሞቱማ ዋቀዮ ትገሉና ሳአጅረምት ሰነዱዋሚት ካለቲ ከሚኑ ዋቀዮ ዳለሲ ካየር መርከ ከሰምርጋውል ካሳቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀዳ አለሳዋንንተፍ ገይኮ وكان هريكو ناكايريدا اني كنساتيدا موتي چبرا دالن قبيدا هم نديغو لچان اسيغا فديبيتو دالكيت بي اسنم بيسي ارجنجني سابانكي فوني كاينجنن اسني غنمسي كايتوم ندعا كو يسوع نيتي باينجن اركي سراساتي مي ديباميريدا ديبامو بوتيدا ጎለታውን ሩቀታውን ናፊንተዌዳ አለኮተምባይዳ መቃባት ካንልመሳት ካነፉረ ቁልቁሉት ዋቀዮ ተኮን ኢቱ አሲዴ ቢቱሌ አለከ ስልኪዳን ነገይ ሁምነ ዲገው ልቻን ኢቱ ዴማይርቱ አለከ ደገይ ታይራ ደገይ ራወተ ሜራ ደገይ ሜ አለቀ ባይዳ እሺ qaagoftaa Yesuusin nan dubbisa akkas jedha Roomee 8:17 irraa nu ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana ኤላ ኑይ ጆሌ ዋቀዮ ኤርገታኔ ወረ ዋን ሁንዱማ አርገተን እንታና waan kana hundumaas Waaqayyo biraa hin argan ኦ ዋን ከነ ሁንዱማስ ኤኙ ብራ አርገና ዋቀዮ ብራ ይነርገና Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaa isa wajjin hin arganne. ኦ ሃሌሉያ Amen. ኑይ ኤርገ ይሰራ ዳለኔ ዋን ክርስቶስ አርገቱ ሁንዱማ ማልጎና ይነርገን ኤላ ልጅነት
እና ስልጣን የናንተን አቅም አያካትትም መካፈል ነው እንጂ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Amen. Mucummaa fi aangoon hirmaachuu dhamalee waaqayyoorraa humna keessan hin dabalatu. Let me read the English verse. It says, and if children then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Namni mana dhalate keessatti In the house you was born, waan tokko gaafa dhaalu when you partake the hair, dhalachuudhaan hirmaata malee you will partake that hair through your birthright waan itti dadhabe tokko iyyuu hin qabu. without any striving. Mucaan dadhabbii abbaadhaan jiraata. He will live by the striving of his father. Waa'ee keef immoo achi gaara Golgotaatti kan dadhabee jira. And for you too, somebody was strived. Nam tokko lafaa ol ka'ee naa dadhabameera maqaa Yesuusin hin dadhabu jedha. I will never strive more. Yesus Kristos naa dadhabeeredha. For Jesus has a strive. Eenyuyyuu jedha. No one, Kana booddeedha. his force, Humna koo jedha. Dafqa koo jedha. Hin nyaatuedha. can Isanitti devour. dadhabeedha. Anatu fudhatee galeedha. Hallelujah. Lora. No one can devour my energy and my power now on, for Jesus has strived for my sake. Fakkeenya boqonnaa 12 lakkoofsa 12 akkas jedha. Hallelujah. Yesus Kristos gooftaadha. Namni jal'aan bu'aa warra hamootaatti in kajeela. Hiddi warra qajeelotaa garuu yaa'ee wal hinora. Namni jal'aan irra daddarbaa afaan isaa keessaa ba'uun kiyyootti lixa. Namni qajeelaan garuu rakkina jalaa hin ba'a. Namni wanta afaan isaa keessaa ba'u wanta gaarii hin quufa. Wanta harka isaatiin hojjetes isumatu fudhatee gala. Says, the wicked covet the catch of the evil man, but the root of the righteous yields fruits. The wicked is snared by the transgression of his lips, but the righteous will come through the trouble, and a man will be satisfied with the good by the fruit of his mouth, and the recompense of the man's hand will be rendered to him. Abbaan gaafa dadhabu mucaan dadhabbii abbaatti jiraataa jedheeraan. As I have already said, when the father toils, he will. Nuyi qajeelota miti. We were not righteous, but Hoolichi garuu qajeelota nu godheera. because of the Son, we were made righteous. Dhiigni hoolichaa garuu qajeelummaatti nu fideera. The blood of the Lamb brought us into righteousness. Namni qajeelaan jedhe A righteous waan itti dadhabe will fudhatee galaa'edha. eat the fruits, Namni dhufee karaatti isa saamu hin jiru. and no one will rob him. Qajeelummaan kan isaa miti. Because the righteousness Kan isarraa dhalateeti malee. belongs to whom he was born from. Kan leencarraa dhalate sareen ta'u. What is born of lion is a lion. Kan leencarraa dhalate adurreen ta'u. Isin immoo leencicha Yihuudaa isa mirgabbaa jirurraa dhalattaniitu. And you are all born of the Lion of Judah. Nam tokko iyyee ani birrachaan adeemu haa jedhu. Somebody shout, I will never afraid. Ilaa humni leencaa The power of the lion arraba isaa irra jira. is under his tongue. Gaafa waa barbaadee dhabu When he is about to search something, caakkaadhaa achi ba'ee iyya. he will roar. Isheen ruuqa jirtu hundumtuu achi as baati. And when he roars, Isheen boolla jirtu keessas utaaltee baati. beasts in the jungle come out. Afaan isaa irra jira waan ta'eef jechisaa. Because the authority is under his tongue, Gaafa inni jedhu achi ba'ee when he roars from the jungle, jaldeessi mukti qabattee jirtuyyuu muktichi ishee gana hin sodaatti. even the monkey on a tree will shake. Sitti ni maar. Let me tell you this. Namni qajeelaan A righteous, waan isaa afaan isaa keessaa ba'utu isa dhaala taanaan if the word of his lips is inheriting him, nam tokko sagalee isaa ol fuudhee ani dhaala qaba haa jedhu. somebody shout, I have hair. Mee jedhaa waan afaan kee keessaa ba'etu si dhaala taanaan ani dhaala qaba jedhaa. Shout it boldly, I have hair. Egaa sii gaafa deebitu dhaala keetti ba'i. May you see and partake your hair from Isa this Waaqayyo sii qopheessetti ba'i. time. Dhaala kee wajjin wal argi. May you meet your hair. Yesus Kristos gooftaadha. Jesus Christ is Lord. Roomee 8:17 irraa inni amma dubbifame ijoollee Waaqayyo erga taane waan Kiristoosiif kenname hundumaa waan isaaf kenname hundumaa argachuun nuuf ta'a.
Ila Kristos lafa kanarra innaa dhufe jaamaan isa dhagaa. Innaan lafa kanarra ture dhagaan isa dhagaa. Innaan lafa kanarra ture mukittii sana dhabaaree gaafa deebi'u ingogde mukti isa dhagaa jechuudha. When Jesus was on the earth physically, every creature used to listen to him. Har'aa kaasee wanti ati bara dheeraa balbala rukuttee dadhabde asii gaafa deebitu si haa dhaga'u. May everything that have not hearkened to you yet will listen to you from this time. Siin immoo dhagaa miti. Not your voice, Isa si ergee dhagaa. but the voice of the sender, Isarraa dhalatte sana dhagaa. from whom you were born. Yeroo baay'ee jechaan jedhu tokko dubbadha ammaan. I have a common word this in my life. Amma tiraafikii haa ta'u poolisii haa ta'u karaarra dhaabatee nama dhaaba makiinaan dhaaba. Assume a traffic man. Dhaabattee adabamta. If he punish you, you will take the penalty. Inni adabamtu When you receive that penalty, namicha achi dhaabate sanaaf adabamta miti. you will never consider about how the man is, Namicha sodaattes adabamta miti. nor the manner of the man. Namichi mootummaa bakka bu'ee karaarra dhaabatee tokko qaba. Because he is representing a kingdom or a government. Kanaaf gadi jetta. That is why you bow. In barbaadu jettee maal fidde jettee kaballaa keessa buustee jennaan takka turanii sii dhufu naannaanii yaa'anii jechuudha. If you are about to offend him, something is at behind. Namichi suni amma kiiloo isaan ga'u amma qaama isaan ga'u durbaadhaa dhiiraadhaan hin jiru. The authority of that traffic man is beyond his Mootummaa bakka bu'ee dhaabatee qaba. weight, beyond his Sagalee irraa dhalatee qaba. structure, Ilaa but sittani madhagaye. representing the kingdom. Asii galtee dhaabbadhu waan ati jettu kan inni dhaabbatu hin amanta yoo ta'e siinitu hin ta'in qaama see ergeetu jira. Let me tell you this good news. Whatever you are going to command will listen to you, not because of you, because of your sender. Namni tokko qaama na ergeetu jira jedha. Somebody shout, somebody has sent me. Yesus Kristos na dibeera jedha. For Jesus Christ has anointed me. Ilaa dhagaa Listen to me now. mootichi Daawit King David dibameera. was anointed, Gooftaatu dibe. Rakkisaa warra Israa'elitti achi ba'e. distresser of the Israelitish people. Obboloonni dhufanii And when his brethren came, taayiga gas jedha. they accused him. Nuyyuu dadhabneera. They said, we also are afraid of him. Duriyyuu beekna. We know that, Akka ati of tultu. that you are a proud Taayiga deedaniin. and arrogant. Warra biraatti achi naannee yaase. And he again told to another. Isaanis akkasuma jedhan. And they too said to him again. Dubbichi Saa'ol bira ga'e. The account reached to the king Saul. Maalidhaa jedhee gaafate Saa'ol. Lakki ani Gooliyaaditti hin ba'a jechaa jira jedhaniin. They said to him, David is about to meet Goliath. Obbolaan haadhoon garaa tokko dhalatanii immoo achi dhaabatanii hin fakkaraame. And his brothers were with him there. Inni galee hin fakkaraame. Warra kaleessas hin beekanitti ni maara. I am telling this, Ituun dibamiin itu siniin kadhatamiin dura isas hin beekutti ni maara. who knew you before. Dhaggeeffadhu amma galtee kanan jalqaba gaafateettu. When you are about to begin something, Taayi gadi. they may quench you down. Warri waa baay'ee qaban iyyuu hin danda'an. They may say, this is impossible even for the rich. Dhagaa. So listen to me now. Daawit Gooliyaadiin lafa hanga'ee gaafa inni dhufu. When David has overcome Goliath, Obbolaan isaa warri siraa duriyyuu fakkarsuu kee beekna jedhan maal waan jedhan sinitti fakkaata. what do you think that his brothers may say? Obboleessa keenyadhaam. This is our brother. Quxisuu keenyadhaam wajjin guddanneem. This is our younger brother. ከድል በኋላ የማይወድ ስለሌለ Because no one hates you. humna dhiiga oolichaan afaan diinota kee kan geeddaru After victory, yaada mandara kee kan geeddaru haasaa kee kan geeddaru dhaqii dhaala keetti ba'i may you receive the hair that sagalee will ol fudhaatii dhaala koottan baa'edha. change the mind of your neighbors. የልጅነት ስልጣን ብዬ ነው ያወራሁት። I am talking on the title, the power of the Son. አቦም ማሊዳ What is power or authority? አቦ Authority. ስልጣን Authority. humna sasi ergeen mul'achuu jechuudha. It is manifesting the power of your sender. በቀባ ባስነሳ The power of the anointer. gaafa aboo qabaattu When you have an authority, bayi gaafati jettu when you command to be out, imba he will out. gali gaafati jettu When you command to come in, ingala he will come in. maaliin Why? haboon keessan kan beekamu sagalee keessaniinidha. Because your authority is under your tongue again. ስልጣን ያለው አንደበት ላይ ነው። It is upon your tongue.
ሰይጣንም የሚቀባቸውን ስልጣን የሚሰጣቸውን ሰዎች የሚሰጣቸው አንደበታቸው ላይ ነው Even Satan ordains their tongues, those who are his servants. ከና አንጎን ከሙለቱ ማሪኒዳ So a power is manifested ዱቢ አረባናት ይዱበቱ through the word you are talking. ነም ተኮ ሰገሌ ኦልፉዴ ሐረነን ዱበዳ አይዱ Somebody shout, today I will speak. ጀዳ ደበላት ሐረነን ዱበዳ አይዳ Today I will speak. ማቴዎስ በቆና ሰደት In Matthew chapter number 8, ለኮፍሰ ጃረሰ ጅሩ ሜጋ ፈዱ ፊፈሙ ዳጋ from verse 6. Kasira. Ya gofta naon ko agni sagar tokko du'e mana ciise baay'ee dhiphachaa jira jedhe. Yesus immoo ani dhufee isa nan fayyisa jedheen. Hangafni dhibbaa sun garuu deebisee gooftaa bantii mana kootii jala lixuun kee anaaf hin ta'u. Dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu naon koo sin fayyaa. ዱቢ tokkicha duwwaa dubbadhu naon koo fayya እሺ Anis immoo ofirraa naman abboomu qaba. አንና ofirraa naman abboomu qaba. Loltuu of jalaas qaba. loltuu of jalaa qaba. Isa tokkoon dhaqi yoon jedhe isa tokkoon dhaqi yoon jedhe hin dhaqa. hin dhaqa. Isa kaanis kottu yoon jedhe hin dhufa. Naa'oo kootiin kana raawwadhu yoon jedhe hin raawwata. Yesus kana yommuu dhaga'ee dinqifatee warra isa duukaa jiraniin dhuguman isiniin jedha ani Israa'el keessatti illee eenyuun biratti iyyuu amantii guddaa akkasii hin arganne. Na dhaggeeffadhaa namichi akka deemsa beeka namichi deemsa beeka. This centurion man knows the authority. Caasaa beeka namichi. He knows the structure. Akkamitti akka hojjetamu. How to do something. Mana keenya fayyina lakki lakkeedhaan. He said when Jesus let me come to your house. Aangoo waaqaatiif lafaa inni qabu waaqayyo mana koo dhufuun qabu jedheen. He said no I'm not worthy to receive you. Sagalee ergi jedheen. Just send forth your word. Hin fayya jedheen. My servant shall be here. Maal attamitti? How? Ani aangoo qaba. Even I myself has an authority. Namni na jala jira. I have Isa tokkoon kootu gaafan jedhu nufa. army under myself. Isa kaaniin dhaqi gaafan jedhu naq. When I call them they will come. Kanaaf sagalee ergi. When I send them they will go. ስልጣን በቃል ነው የሚገለጠው. So authority is in the word. ሜናም tokko harka isaa mirgaa ol kaasee ani aboo qaba jedhu. Somebody shout I have authority. Kaanee dhaabbanna. Let us be on our feet. Dubbii waaqayyoo keessaa From the Bible verse again. oddoo tokko sadhumaa naafaa dubbisu. Let's I read. Aboo keessan argitu. For you shall see authority right here. እሺ ሉቃስ 10:19 Luke chapter number 10 from verse 19. I will read the Afaan Oromoo translation first. Akkas jedha. Ani mar'ataa irra turbaan qabaa irra aangoo diinaa hundumaa irra sajjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. mar'ataarra torbaan qaba hundumaarra akka ejjettaniif aboon jedhu gooftummaa isinii kennee. Homtinuus isin miidhuu hin danda'u. Homti tokkoyyuu isin miidhuu namni harka isaa mirgaa ol kaase kana booddee homti tokkoyyuu na miidhuu hin danda'u jedhu. Eenyu kana manu kanat booddee tokkoyyuu na miidhuu hin danda'u jedha. Hallelujah. Luke 10 number 90 says, behold, I give you the authority to trample on serpent and scorpion and over all the power of enemies, and nothing shall by any means hurt you. Hallelujah. To him be the glory. Uumama tokko digdamii jaansini dubbisa. Kana booddee waaqayyo koottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti simbirroo fi allaattii qilleensa keessa balali'u irratti horii qe'ee irratti bineensa lafarra hundumaa irratti munyuuqaa lafarra munyuuqu hundumaa irratti mootummaa haa qabaatan. Harka isaa mirgaa nam tokko ol kaasee mootummaa kan qabaadhuuf jedha. Yesus natti dubbateera jedha. Kana booddeedha. Sagalee ol fudhaatii dhaala koo nyaadha jedha. Eenyu dhaala isaa kan nyaatu? Eenyu daqiiqaa tokko duwwaa kan ofirratti dubbatu? Dubbadhaa sagalee ol fudhaatii kana booddee dhaala koo nyaadha jedhaati xumureeraan. Haasaa ofirratti kana booddee dhaala koo nyaadha. Dhaala koo tambaa dibameera waan waamameef hin taa'e jedhaati. Keep talking over yourself. Now on, I will hair my hair. I will partake my hair. Deemi mee socho'i dhaala kootti deema dhaala kootti baay'ee dhiiti. Mee tarkaanfadhu lafa jirtu dhaala kootti baay'ee dhiiti. Dhaala kootti deemeera dhiiti labsi.
Mandorolobo. I move to my head. Ilabaralaba. I move Jelelebedina to my portion. magasandurrebelebes. Baera idi dubadu baera idi. Baera baera baera. Baera baera. Baera dalakot. Abadera idi ufratasai. Tukera. Mashila baba. Dubada. Keep talking over your life, saying, I came to my Hallelujah. hair. Jesus goftada. Oddon natti geddaramera eda nama simbira jiru oddo geddara. Somebody shout, I am relocated. Qabadheera eda. Nafteera eda. Maqaabat kan ilmat kan hafuura qulqulluut humna dhiiga olichaan sinii ta'eera. Amen. Nora. You may be seated.